Yooyyaa akkam jirtu barattoota viidiyoo guyyaa har'aatiin yeroo gabaabaa keessatti qorumsa keessaniif akkamitti akka qophaa'uu dandeessan tiippii 5 isiniif kenna jechuudha. Akkasitti viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuudhaan barattoota hedduu bira akka ga'u akkasumas anas akka jajjabeessunaaf godhaa. Chaanalii kanas subscribe godhaa. Wantoota barataa high school fi yuunivarsiitiitti wal qabate qorumsaan tiippiiwwan qorumsaa wal qabatan akkaataa qo'annaa barataa fi saayikolojiiwwan dubbisaa tokko tokko YouTube channel kanarratti uploading godha waan ta'eef video channel kana subscribe gochuudhaan maatii ta'an jedha. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aatittiin isin geessisa. Mata duree guyyaa har'aatiin barataan tokko yeroo gabaabaa keessatti qorumsa isaatiif akkamitti qophaa'uu danda'a, akkamitti dubbisee qorumsa san qabxii gaarii fiduu danda'a kan jedhu experience mataa kootii akkasumas immoo wantoota saayinsiidhaan qorataman mata dureewwan 5 yookaan tiippiiwwan 5 isinii kenna. Kallattumaan gara tiippiiwwan 5 dabarra jechuudha. Inni tokkoffaan mata dureewwan furtuu ta'aniif dursa kennu yookaan prioritize the key concept jedhama jechuudha. Mata duree furtuu ta'e tokkotu jira. Chapterii nuti dubbisnu keessaa yookaan subjectii nuti dubbisnu keessaa qorumsaaf isa dubbisnu keessaa mata dureen key point jedhamu yookaan furtuu ta'e ni jira. Isa saniif dursa kennudha jechuudha. As jalatti yeroo gabaabaa qabna waan ta'eef qorumsi gaheera waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti qorumsa keenyaaf haalaan qophaa'uudha kaayyoon keenya inni guddaan. Kanaaf waan kitaaba sanirra jiru hunda dubbisuun hubachuun nurraa eegamu jechuudha. Waan qorumsaaf nu barbaachisu yookaan mata dureewwan furtuu ta'an dubbisuudhaan bifa gabaabaa ta'een qorumsa keenyaaf qophaa'uu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo gaggabaabsinee nootii qabachuu. Nootii gaggabaabsinee yeroo qabannu barattoonni hedduu wantoota fayyadamtu jira. Stiikii nootiin ni jira, flash kaardiin ni jira. Stiikii nootii yoo argachuu dandeenya, flash kaardii qopheeffachuu ni dandeenya. Flash kaardii jechuun waraqaa irratti dubbisnu tokko waraqaa adii wayii xixiqqeessinee muruudha jechuudha. Maqasiidhaan yookaan dadachaasnee xixiqqeessinee murree mata dureewwan ijoo ta'an jechoota ijoo ta'uu danda'a. Konseptii yookaan ibsa waan tokko ishee san irratti barreeffannee xixiqqeessinee waraqaa 5 yookaan 6 kukkutannee ishee san akka flash kaardiitti fayyadamna jechuudha. Qorumsi yeroo seenuudhaaf jennu yookaan yeroo manaa ba'uudhaaf jennu fa'aa flash kaardii san ennaa laallee baay'ee nu fayyada jechuudha. Kanaaf stiikii nootii barattoonni fayyadaman ni jiru. Stiikii nootii jechuun wantoota xixiqqoo akkasitti dabtara keenya irratti maxxansinu ni jirti. Ishee fayyadamu, flash kaardii fayyadamu, bifa gabaabaa ta'een mata dureewwan ijoo wantoota irratti barreessinee recall goonu wayii fayyadamuudha jechuudha. Qabxiin inni lammaffaan stiikii nootii fi flash kaardii akkasumas gaafii shaakaluudha jechuudha. Inni sadaffaan summarize fi map mind yookaan immoo kaartaa mataa kan jedhamudha jechuudha. Kaartaa mataa jechuun wantoota dubbisnu hidha itti gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota kana dura beeknu wayiitiin hidha gochuu akkasumas chaartii qopheessuu, gabatee qopheessuu. Fakkeenyaaf namni tokko baayoloojii dubbisa yoo ta'e baayoloojii keessaa orgaaneelota seelii kan dubbisu yoo ta'e short nootii baafatee dabtara irratti maayitookondriyaa jechuun kana saayitoopilaazimiin, endoplasmic reticulum, lysosoomii, nucleusii jedhee hiika isaanii jalatti barreessee purpose isaanii faayidaa isaanii dubbisuu danda'a. Isaa ol garuu gabatee kaafatee chaartii kaafatee kara kanaan name of organelles kara kanaan purpose fi faayidaa isaanii fakkeenyaaf maayitookondriyaa jedhee power house of cell, saayitoopilaazimii jedhee hiika isaa yookaan purpose isaa, lysosoomii jedhee akkasitti yoo kaa'ate samarii bifa kanaan qopheeffachuu fi chaartiiwwan akkasumas mind maappii qopheeffachuun qorumsa san bifa gabaabaa ta'een yeroo salphaa ta'e keessatti yookaan yeroo gabaabaa ta'e keessatti bifa salphaa ta'een akka qorumsaaf qophoofnu nu gargaara jechuudha. Inni afraffaan of course time management yookaan itti fayyadamni yeroo bakka ittiin kaane bakka ittiin fayyadamne hin qabu jechuudha. Kanaaf nama dubbisu wayii nama even qorumsa yeroo gabaabaaf miti eessatti itti fayyadamni yeroo murteessaadha. Mata duree kana keessatti garuu itti fayyadama yeroo barataa qorumsa yeroo gabaabaadhaaf qophaa'aa jiru keessatti ilaallaa jechuudha. Kana akkamitti fayyadamnaa jalqaba karoora dubbisuu keenya baafanna. Karoora dubbisuu san subjectiidhaan sa'aatiidhaan breakdown goonaa jechuudha. Gadi caccabsinee gadi xiqqeessinee qopheeffannaa jechuudha. Fakkeenyaaf qorumsi faayinaaliin wiixata eegala yoo ta'e nuti kan dubbisa jalqabnu jimaata galgala yoo ta'e kun yeroo baay'ee gabaabaa ta'edha. Garuu yeroon gabaabaadha akkamitti figuraataa goonu kan jedhu yoo laallu barataan tokko jimaata galgala irraa kaasee haga wiixataa subjectii 5 nan dubbisa jechuudhaan olitti jimaata sa'aatii kana haga kana maatisii sanbata xiqqaa ganama sa'aatii 2 hanga
4 fiiziksii, 5 hanga 6 walakkaa keemistirii, 8 hanga maybe 10 chemistry, history jettanii sa'aatii keessan breakdown gootanii subjectiidhaaf yoo hirtan waan giant ta'e guddaa ta'e tokko gadi caccabsuu yookaan salphisuun mataa keenyaaf qophii akka ta'u akkasumas bifa salphaadhaan akka dubbisnuuf nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf time managementiin subjectiiwwan dubbisuudhaaf qabdan yookaan qorumsa irratti isin ilaallatu hunda yeroo qabdaniif hirtanii akkas taayimii keessan manage gootu. Kun maaliidhaaf isin gargaara? Tokkoffaa wantichi baay'ee guddaa ta'e akkasinitti mul'anne subjectii 5 qorumsa faayinaalitiif qophaa'uun baay'ee guddaadha. Guyyaa 2-3 keessatti garuu yeroo itti kennitanii gadi yoo caccabsitan bifa salphaadhaan akka waan san dubbistan isin gargaaraa jechuudha. Time managementii kana keessatti yeroo boqonnaa waan jedhamutu jira, break time yookaan yeroo boqonnaa. Haga bal'aa dubbistan kana walitti fufiinsan sa'aatii dheeraa dubbisuurraan gidduu gidduutti daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 boqattanii yoo dubbistan more fayyadamaa taatu jechuudha. Barataan tokko yeroo boqonnaa akka yeroo qisaasa'uutti ilaalaa jechuudha. Ani yeroo boqadduun qabu dubbisuun qaba sa'aatiin nan gahu jedha jechuudha. Sa'aatii 3 walitti aansanii dubbisuurra sa'aatii 3 san keessatti gidduutti daqiiqaa 30 boqachuun sa'aatii 3 dubbisuudhaan